السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي فما فيديون أما درا وانت جيسن وصون هنت أمورين نمنو هنا رتب البليه سنيفين شوفي به بيتا أسمانو وانكم فيديون خريفون الرتي يرقمي تلك أبا مامتي تقريبا وصون بوستي تكلين أرجين الرتي يرقمي مامي تريجرا يرو درا فيديون سنة الرتي يرقمي نمان الرتي يرقمي أكنا ركو كانت مودتي جراتي تقبلتي كانت تمجرني قافت دون أنجان لا gaafachuu miti jalqaba irratti wanni tahe kun maal akka tahe addanuu baasadha eenyutu maaliif tumamte abbaa fedhe isaa ta'u waan fedhe isaa balleeysitu justify godhuu hin danda'amu akkuma fedhetu tumicha san jecha abbaan akkasitti tume san maaliif akka tume justify godhuu hin danda'u jechuun baqa kana dalaydeefiin akkanatti tume jechuu hin danda'u osoo isii waan fedhe illee balleessite biyyattiin biyya seeraan bultu waan taateef jecha saniifin gaafadhe akka tasaa ta'ee yeroo sanitti immoo information gahaan arganne isinillee ol bahee isinillee gaafadhe isinirraa illee deebisaa gahaan arganne san booda immoo ammaan tana obboleessi kiyya tokko dawwaleen na baase eega bilbilee na baase boodan bahee deebi'e amma hoggan bahee deebi'u obboleessi keenya keessaanillee miseejii wahii naa ergeetitii akkana muciyyoon tun waa hattee tumamtee naan jee akkana waa hatteetiti sheekha wahii jalaa waa hatteetiti tumamtee amantii biraatillee hordoftiin anje bareeda tumamu isii kanaree ammaan tan nin deeggaraa yaadana jijjiirsaa laata wanni kun laa yaadana jijjiirsu yaadna kiyya akkuma reefu sanitti hin jira wanni namtichi nama durattichi baasee tumee godhe san dogongora guddaadha kun hattee qabamte hatuu miti shantama haa hattu mobaayila sheekha mobaayila caalima feetee haa hattu tumamuun irran turre wanni irra ture maali qabanii isii tana seeratti dhiheessanii seera isii gaafatu jira seeraan irraa fuudhuudha waan san jecha wanni ka gartee bulchiinsa ganda keessaatitti qaamni mootummaadhaa tokko kan nageenya hawaasaa eegi jedhamee ergame tokko nama reebee uleedhaan tumee akkuma bakka kaanitti tumuu baratti tanas gartee waa fuute jee tume arra namni hijaaba kanaan viidiyoon kun poostu godhamee argee boru kan biraatiifis karaa banuu ta'a jecha saa abbaan maaliin darbate ollaan maaliin darbate jaansi saa abbaan dikeen darbate ollaan dhagaan darbataa jaan arra gaafa namni muslimaa intala hijaaba baasi ja'amtee tumamtu kana laalaa callise borummoo hijaabuma dhugaa baasi ja'anii tumsiisutu dhufa jecha isinii galee kanaaf kun mistee guddaadha abbaan fedhe isaa hojjetu abbaan hojjete san seeraan gaafatamuudha qaba mobaayila sheekaa isiirraa fuudhuuf duba tumteerraa fuuta mobaayila sheekaati mobaayila sheekaa tumteetirraa fuuta mobaayila sheekaa fuutee miti fuutee seeratti dhiyeessa seerri fuudhee waan gaafatu gaafate jecha kanaaf jeequmsa biraa keessa nu naqina warri viidiyoolee akkanaa kana poosti gootan asumaanuu dhaamsa biraan dabarfachuu barbaadan warri viidiyoolee akkanaa kana poosti gootan wanni kun amma eega mudate ji'a afurii jaan obboleessa keenya saacattu waan kana dubbataa ture ji'a afur eega mudate wanni kun ji'a afur guutuu lafatti dhiiftanii arraan tan ol baaftan maaliif ol baaftan laata maali sababaan isin ol baaftaniif sagantaa maalii kana duuba jira ummataa fi qaama nageenyaa walitti buusus ta'uu ni mala yaadni keessan walaakin ammoo gaafa gartee dogongorri kanaa kana dhufe ummanni muslimaa ummata dogongora nama waa fuudhee irratti illee raawwatame baga raawwatame jedhu miti jecha dogongora raawwatee miti dogongora raawwate kana ammoo seeraan gaafatamuudha qaba jecha wanni inni ilmoo namaa tumuuf hin jiru jecha sanuu keessaafuu uffata kabajamaa kana uffattee intala deemaa jirtu isiin hin kabajamin uffanni sun kabajamuudha qaba jecha akkasin nama duratti viidiyoon irraa waraabamaa cafaqanii akkasii gallakkisu dogongora guddaa kana wanni jennu viidiyoolee akkanaa warri gallakkiftan wanni akka nasiihatti isiniidhaam viidiyoolee akkanaa osoo ibsa irratti hin barreessin waan akkanaa jettanii osoo irratti hin barreessin gadi hin dhiisina isinii galee maaliif jennaan namni sannii biraa hedduu keesseena waan taateef an akka mataa kiyyatti an informeeshinoota hedduun na bira gahaan hatta komantiilee poostiin an poostu godhe irratti komantii gubbatti rakkoon akkanaa yeroo hedduu nu mudataa naannolee garagaraati irratti amma kun viidiyoo waraabamee ol bahe malee yeroo hedduu nu mudata nama biraatii miti matuma keenyaaf an mataa kiyyaaf makiinaan an keessa jiru irratti rakkoon akkanaa mudatee ture makiinaan an keessa jiru namni dhufee nu keessaa nama wahii ilaalee gabbuusee tumee maal je'ee dubbachuu hin dandeessu yeroo san keessatti yoo dubbatte atis wajjin seenta ni jira wanni kanaa kun ammoo namni sun osoo seerallee cabse shufeera faadha kan tumamu kun shufeerri kun osoo tirfii fe'achuu nama 50,000 tirfii fe'ate tumuudhaa miti seerri isaa kan
fuudhee nama kana gartee kasasee takka ammoo gartee seera dura isa dhaabee seeraan itti murteessuudha jecha akkasi beekamuudha qaba seerri ati uleedhaan na kabachiiftu hin jiru si galee akkasitti beekuudha qaba qaamni seera kana kabachiisu akkasitti ilaalamu takkaffaa kana kan sanirraa hafe immoo viidiyoolee takka takka yeroo gallakkiftan amma fakkeenyaaf viidiyoolee akka baabaa Sheekh Amiin Ibroo faa viidiyoo baabaa Sheekh Amiin Ibroo yeroo poostu godhan ijoolleen gariin viidiyoo muraniitiiti footoo namaa irra kaayanii gallakkisan viidiyoon waan takka waan birarra dubbadhee muranii footoo nama wahii irra kaayanii gallakkisan wanni akkanaatis dogongoraa sirreessaa waan kana sirreessa akka mataa keessatti ifni isiniin godhu dhiyoo tana viidiyoo dheeraa wahiin dubbadhee ture viidiyoon an dubbadhe sanirraa jecha muraasa tokko muraniitiiti footoo namaatii wajjin walitti hidhanii maxxansanii sababa viidiyoon san maxxanfametti namni wahii biyyarraa viidiyoo san laalee namni wahii biyyarraa viidiyoo san daawwatee natti bilbilee jecha aboo rabbi sodaadhu ustaada maal taate ati maalii fi abalu jahannama seena jettaan jahannama seenam tokkoon illee hin jenne sanuu muraniitti irra maxxansan footoo jahannama seenam tokkoon illee hin jenneen hanga abalu jahannam seene mu'azzi'ee jira jedhanii walirra maxxansanii tiktok irra kaayatanii jecha kanaan malees viiwii arkattanii viidiyoo namni dubbatu suuraa gariitii wajji waliin maxxansitanii ol baastanii tiktok fi facebook irra maxxansuu dhaaba kan kanarraa hafe immoo waan kana irran deebi'aa qaamni waan kana hojjete kabajaa hijaaban eyne kabajaa intala dhalaadhan eyne seeran kabachiifne seeran gaafatamuudha qaba jecha dogongora wanti inni hojjete kun silkii abbaa feeteeti isaa fuutu seeran gaafatamuudha qaba wanni akkasitti mun jiru jecha ni balleessi ta'ee seeratti dhiyaatee seeran gaafatamti kana wanni jiru خنوما جنة إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي من الشيطان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته warri gartee intalli sun hattuu dheettan na'am hattuu haa taatu haa hattu ozuma hattee jirtuutu namni hate seeratti dhiheeyfama malee tumamuu hin qabu isni gale seeratti dhiheeyfama malee tumamuu hin qabu misteeka kun dogongora guddaa seera kabachiisan malee hin tuman nama isni gale kana wanni jiru jecha bakkayyoo buute gandaa hundaa'uu barnoonni buute maaliif wallaalaa nurree